This is one of the worst natural disasters in Ethiopia in recent years. Many have been buried underneath the mud. Babaro tololi wal gulgale galchubi xiisa naga warri barat khafaan nama diibe environmental hazard jedhan warri xeen kawaaq ambule xammo mufrabbi khan qabba waaqayyo jechuu yaa mumbucuci lafa dhooyinsi volkaanoo lolaa fi biddifaan cuftinu dubbala uumama war jedhaman ka sabab malee haaloo tokkollee qabaachuun dandeen keessa ramadaa hudhani sagal soddomi tokko lolaan chaayinaa yeroo riivari daatina miiliyoon jaawul nyaat dhooyinsi volkaanoo khabar kudhani sagal torbaatamii keessa uumamana miiliyoon jatuqa sadii olof bas COVID-19 khadiyeen kan dhufe addunyaa gaagam jabaaf saaxilimuna miiliyoon torbol gangalchettiin dhaabachuu saragaalee nagarsiis cufaafu duub waraan qofa dabalatin rakkoon uumamaaf namtolcheetu walir qabachuu waan isaan ilmaan nama godha turaniif ammallee godhuu jiran rabb qofa taane namuun cufa beek wagga dabre jechuun bar 2023 kee qofna miiliyoon 61 caalu guutuu addunyaa irra du'e awwaala uumam rabbi taate mulmaan nama kun akkum kaan dukaan dhalachuun bakwal buusu waggoottan iddoo fitfufurratti argaam hundaata woolli meetri kasaati yookaan daqiiqa gabaas kan bocnuu jirru hindalata duubinumdu bakka qaaduu bakkumbo fedhi uumama ta'uuma rabbi jedhan suni wal faggaat warra lakkoofsuumataatiin addunyaa guuturra dursa jira keessa duubin diya China, USA, Indonesia fi China sadarkaa qarariyootaan Pakistan, Nigeria, Brazil, Bangladesh qofa dontaan Russia fi Mexico sadarkaa jayeessoo akka kudhaneessoo irratti argama. Itoophiyaan uumat miiliyoon 130 dhiyaatan qabatte Afrikaa keessa lammeessoo guutuu biyya farda 11 keessoo Ratus gatiin biyyattiin ilmaan nama yookaan lammiilee siitiif kennit gadaana ta'uu rakkaayduuti namoota biitan keessa tudu ta'uu dhabuun nama durifajeef sabab waraana beelaa fonge baqaaf dhukkuba rakkaaydu biyyatti keessa namni baay'een guyyaa guyyaan dhuma jiraachuu wal namin gaafajeef dhumaatiin nama tunduun miidiyaalee foduu mootummaa bibbulchuuf dhimmi yookaan ajandaaf hawaasi dila addunyaatiif yaaddoo taachuu dhabuun immoo gaafi ta'uu maal kanaaf duub dhimmi naannoo kibba Itoophiyaa hagodin goofaa keessa deema jira janda dubbii godhaan viidiyoo suuqaneessituuf gulguleessitu sallaallee watti tajaan bala sigig lafa khib Itoophiyaa godin goofaana gaazee dheet keechoo shaacha jedham keessa muudat jedhanii lakkoofsi miidhamtoota gammaad dabaluu irratti argama. Hoogganaan to'annoo bala godinichaaf Maarqos Mallasee gaafiif deebii BBC waliin tolcheen nadheenii fi ijoollee dabalatee warri bala kanaan dhumatam 250 dhiyaachuu isaanii dhosseen. እንግዲህ ትላንት ሌሊት የዘነበው ዝናብ rooba cimaa kaleessa galgala roobeen balaa sigigaa lafaa mudatee lubbuun namoota hedduu darbeera. balaa jalqaba mudate booda erga lubbuu baraartonni bakka sanatti argamanii laftii biraan sigigaatee lubbuu namoota hedduu galaafate. hanga ammaatti namoota maqaadhaan beeknu 30 ol awwaalleera. kan maqaan hin beekamne hedduutu jiru. bala suuqaneessituuf gaddisiif tulmaan nama jimlaan bakka tokko walitti qabda nyaatti tanaaf sababi maaliin duub gaafii ta'uu maal akka hooggantooti koominikeeshinii godinicha jedhanii duub roobi cimaan dilbataaf wiixat waltaansa roobu sa'urdofe lafti mucucaattee jedhaan miidiyaaleen addunyaa gugurdoofti xiqqoon cuftinu dhim kan akkas walirra fuudhuun gabaasuu irratti argama. The landslides occurred on Sunday evening and Monday morning after heavy rains in a remote mountainous area. People dig through the sludge hoping to find survivors in Gofa region. jalqaba irra duub lafa mucucaati yookaan cite manneen uummata irra qaari'uun ollootan guutuu bakka tokkotti awwaal warri reebuu dhuftuu badureef namoota baasuu jiru lafti marsalammeessoof mucucaachuu rakkaay qaamolee nageen mootummaa dabalati namni baay'een bakka tokko dhumu isaanii odeeffaan barbaachireef namoota hagammaa taasifama jiruun duub reef ilmaan nama 200 dhiyaat argamu hooggansi koominikeeshinii godinichaatiif walitti qabaan kore balatattamaa baftaamu faxxanee ibsa kalee qibxat baaseen BBC mirkaneessi jeeru dabalataan duub lakkoofsi namoota bala kanaan dhumanii dabaluu danda'a jedhibsi qondaaltota mootummaa naannicha kun hojii lubbuu bararuuf reef barbaaduu kun cimte qatfuuf taat waan taateef guutuu Itoophiyaa irra nurratti hin daawwatinaa hoota nu gargaara jechuu yaamti dhiyeessu. The damage is extensive. Initially there were 3 families that were buried by the landslide. We are still searching for their bodies,
but the death toll surged after the people who came to rescue them also got trapped. immichirra duub khara fuul Facebook saatiin bay deebi khakheen ministeri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad Ali Gamisaatiin bala kana lubbuun namoota hedduu dabru mirkaneessuun gaddi cimaaf jajjaba ta'elleen itti dhaga'amu ibsaa. ድንገተኛ የመሬት ናዳ አደጋ የበርካታ ዜጎቻችንን ህይወት ቀጥፏል። በደረሰው አስከፊ ጉዳት የተሰማኝን ጥልቅ ሐዘን እገልጻለሁ ብለዋል። አደጋውን ተከትሎ የፌደራል የአደጋ መከላከል ግብረ ኃይል በአካባቢው ተሰማርቶ የአደጋውን ጉዳት ለመቀነስ ርብርብ እያደረገ መሆኑንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል። ወምታት የፉዱም ናንቸ ሲግግላ ፈደብረ ደብረ خمود التاتول سبب خنا لبون نمغن جيتو دبرت خون كجل قباتي جي ارمان دور اوروميا يلو اببورا انا باچو غند غمچي سيدو ادتول غوت جدم تبركم لما افت الدم صديخي بلا والفكات مودت لبون نمدبرون دندين